Yoya Shamar Kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marappe bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video kana keessatti akkuma kanaan dura waa'ee Trankepar wallet isiniif ibsaa ture yeroo har'aa kana claim gochuu dandeessanii yookaan immoo list ta'ee jira baafachuu dandeessan launch goonee jirra jedhanii jiranii so akkaataa ittiin baafattan steepii seera mataa isaanii qabatanii dhufanii seerri kun maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla ergasii immoo Trankepar wallet irratti wanta nama shakkisiisu baay'eetu jira jechuudha egaa airdropiiwwan baay'ee isin barsiisee jira airdropiiwwan baay'ee irratti yeroo isin barsiisu dhaggeeffattoonni koo hedduun isaanii airdropiiwwan ani isin barsiise hunda jechuun ni danda'ama parsantii 100 hundi isaanii iyyuu kafaltii nuuf kafalanii jiran kanneen keessaa hamster combat fudhachuu dandeessan dogs cats X Empire major dhiyoo kana keessatti akkanumallee guyyaa kaleessaa listi kan ta'e to market app fudhachuu dandeessan isaan kunniin hundinuu warroota kafaltii nuuf kafalanidha karaa viidiyootiin isiniif hojjedhe karaa YouTube channel kanaatiin kan isiniif galakkiseedha so Trankepar wallet illee baafachuu dandeessan claim gochuu dandeessan jedhanii jirani akkuma masarata argatan Trankepar wallet kan koorratti $215 dha kan hojjedhe akkuma masarata argatan taaskiiwwan adda addaatu jira immoo achirratti kan akka airdropiiwwan bloom akkanumallee pause akkanumallee majorii fi kan kana fakkaatan baay'ee irraa immoo $35 hojjettee jirtan jedhanii jiranii egaa isa kana claim gootee baafachuu ni dandeessanidha jedhanii jiran garuu haa ta'uutii seerri isaan qabatanii dhufan hedduu tokko kan nama gaddisiisuudha sababni isaas Tony 5 kafaluu qabdan transaction fee Tony 5 kafaluu qabdan jedhanii jiranii Tony 5 jechuun immoo dhaggeeffattoonni koo gara doolaaraatti yeroo jirtan $30 dha so $30 transaction fee dhaaf kaffaltanii akkanumallee wanta hojjetan san baafachuu ni dandeessanii jedhanii jechuudha so isinis akkuma masarata argatan $215 kana kan hojjedhe kana baafachuudhaaf Tony 5 kafaluu qaba jechuudha transaction fee akkanumallee dhaggeeffattoonni koo Tony shani san kafalee hammam tokko amansiisaadha kan jedhu yaaddoo keessa kan nama galchu wantoota baay'eetu jira hanga ammaatti online irratti wantoota baay'ee search godhee jira video baay'ee ilaalee jira karaa website adda addaatiin illee wantoota baay'ee research godhee jira hanga ammaatti karaa sirriitiin Trankepar wallet irraa namoota baafatan gonkumayyuu argachuu hin dandeenye karaa website adda addaatiin illee research godhee jira akkanumallee isaaniiyyuu mataan isaaniiyyuu websitein kun legitiidha moo scamara kan jedhu yookaan immoo hattoota moo warroota seera qabeessaadha kan jedhu illee wantoota tokko adda baasuudhaaf Tatafi baay'ee taasisee jira so kana irratti illee wanta xiqqoo isii nama amansiisu argachuu hin dandeenye akka airdropiiwwan isaan kaawwanii jechuudha so kana wal qabatee seerri isaanii maal fakkaata asirratti riskii mataa keessanii fudhattanii $30 yookaan immoo Tony 5 san kafaltanii $1 hafee baafachuu ni dandeessan isiniif kafaluu ni danda'anii garuu wanta amansiisaa ta'e xiqqoo isii keessatti shakkisitti uumu wantoota baay'eetu jira waa'ee kanaas yaada keessan comment irratti naaf barreessaa garuu seeroon isaanii maal fakkaatan yoo maal guutan yoo maal gootanidha kan baafachuu dandeessan kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla gabaabinumatti waa'ee Trankepar walletidhaan wal qabatee video kana keessatti isiniin dhaqqaba wantoota haarawaa isaan update godhanii karaa legitii ta'e yookaan immoo seera qabeessa ta'e wanta fidan yoo jiraate video kana boodas kan isiniif hojjedhu ta'a video kana irratti garuu wanta hanga ammaatti jiru hanga saatii isaan launch godhanirraa kaasee claim gootanii baafachuu dandeessan jedhanirraa kaasee wanta jiru steppiidhaan isinitti himaa steppiidhaan isinitti agarsiisa akkamitti kafaltii Tony kanallee kafaltanii baafachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa wanti kana garuu Tony san yeroo kafaltan dhuguma gara wallet keessanitti isiniif galchan moo hin galchan kan jedhu yaaddoo keessa nama seensisa wanta amansiisaa miti wantoota baay'ee yookaan immoo seerota baay'ee wantoota gaarii fiduu danda'an hin beekamu waan ta'eef jechuudha garuu wanti kun xiqqoo isii wanta nama shakkisiisutti jira garuu seeroon isaanii maal fakkaatu kan jedhu ni ilaalla ergasii immoo akkamitti baafachuu dandeessanillee kan jedhu ni ilaalla garuu haa ta'uti wanti kana kafaltii kana illee yoo kafaltan gara wallet keessanitti isiniif galchan moo hin galchan kan jedhu immoo yaaddoo keessa nama seensisa isinis isa kana fudhachuudhaan ergasii immoo riskii mataa keessanii fudhattanii $1 jedhame san kafaltanii yoo isiniif kafalan already wallet keessan irratti isiniif galchanii yoo isiniif hin kafalan illee garuu yaa riskii mataa keessanii fudhattanii yoo hojjettan hedduu na gammachiisa sababni isaas akka airdropiiwwan isaan kanneen dura isin barsiisaa ture successful ta'ee yookaan immoo wanta seera qabeessaadha jedhee qaqqabee isin barsiisu tokko hin qabu sababni isaas wantoota nama shakkisiisan wantoota tokkotu dhufe hanga ammaatti airdropiiwwan yeroo hanga ammaatti jechuudha list ta'an keessaa baay'een isaanii transaction fee xiqqoo isin gaafatanii fakkeenyaaf Tony duwwaa tuqaa tokko guddaan isaa jechuudha Tony tokkodha kan gaafate Tony tokko jechuun $5 jechuudha $5 dha baay'een isaanii kan gaafatan jechuudha hedduun isaanii immoo $duwwaa tuqaa tokkodha kan gaafachaa turan inni kun garuu hedduu tokko gaafate
kanaaf maal ta'e seera qabeessa moo akkamii miti kan jedhu waan tokko shakkii keessa nama seensa. So wantoota haarawaa update godhanii yoo seerota haarawaa fidan ta'e kan isin dhaqqabu ta'a. Garuu viidiyoo kana keessatti akkamitti kanfaltii jedhame kanallee kanfaltanii ulaagaa guuttanii akkaataa ittiin baafachuu dandeessan ni ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turadha. Gara barnoota keenya kanarraatti osoo hin ce'in obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhufta. YouTube channel kun YouTube channel barnootaatti waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Daayi gara barnootichaatti. Egaa Trankepper Wallet announcement channel isaanii kan Telegram irra seenne nama miliyoona 6.2 kan qabu subscriber jechuudha. Isarratti wanta beeksisan seera ulaagaa ittiin Trankepper Wallet irra doolara keessan ittiin baafachuu dandeessan jedhanii ulaagaalee asirra kaayanidha kan isiniif ibsu duraan dursee. Asirratti viidiyoo kana yeroo ilaaltan jechuudha how to claim USDT jedha. USDT keessan akkaataa ittiin baafachuu dandeessan Trankepper Wallet addressii keessan asirra fiddanii submit gochuudhaan ergasii immoo transaction fee kafaltanii akkaataa ittiin baafachuu dandeessan viidiyoo gabaabduudhaan illee asirratti agarsiisanii jiran. Akkanumallee master the process of claiming your rewards on Trankepper jedha jechuudha. Akkuma asirratti argartan Trankepper Wallet keessan irraa karaa ittiin baafachuu dandeessan asirratti ibsan seera ulaagaa isaanii ibsanii jiran. Tokkoffaa enter your USDT or TRC20 wallet address and hit submit jedha. Egaa USDT yookaan immoo TRC20 wallet keessan irraa qabaachuu qabdan USDT muraasa qabaachuu qabdan jedhanii jiran. Lammaffaa irratti immoo pay the fee to claim your rewards. Reward keessan baasuudhaaf kafalaadha kan isin jedhaa jira jechuudha. Fee kafaluu qabdanii isin jira. Fee kana immoo qabataman meeqa isin gaafatu ka jedhillee boodarra isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo dhageeffata kan koo Play Store irraa Trankepper Wallet isa application buufadhaati isa banadhaati addressii Trankepper Wallet isa appii Play Store irraa buufattasaniin baafadhaa isiniin jedhan jechuudha. Asirratti wanti gabaabinuma ibsan. Egaa toonii 5dha kan isin gaafatanii asirratti illee dhageeffata kan koo yeroo baasan isuma qaban irraa akka murtanii baaftaniidha kan argisiisu. Wanti kun walgituu dhabuu danda'a. Viidiyoo keessatti adeemsan ilaalaa deemna jechuudha. Egaa seerri isaa kanadha. Wanti shakkii keessana oolchi maalidha kan jedhullee shakkiin kan koo maalidha kan jedhullee boodarra dhumarratti isiniif ibsa. Ergasii immoo dhageeffata kan koo toonii san kafaltanii baafachuu dandeessan jechuudha dhageeffata kan koo. Egaa salphamatti akkuma asirratti argartan Trankepper Wallet kan koo irraa anaan gammaatti kan walitti sassaabadhe total balance kan koo jechuudha $215.88 dha. Akkanumallee dhageeffata kan koo swappable balance kan koo yookaan immoo karaa applicationota adda addaa yookaan immoo airdropiiwwan adda addaa irraa Pawus, Major, Biloo, Modbix fi Notepixel irraa $35 dha kan pay in the swap jedhanii swap kafaltii kafaluudhaan ol kaawwadhu jedhanii jiranii. So isas isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa doolaara kana claim godhee baafachuudhaaf asirratti claim kajettu ni argamti. Claim kajettu kana click godhee baafachuudhaaf egaa toon addressii isin gaafata. Toon addressii kan argachuudhaaf immoo dirqama Trankepper Wallet application isaa baafattanii wallet banachuu qabdan jechuudha. Kan maali jechuudha Play Store irraa application an baafachuu qabdanii yookaan immoo Trankepper address yookaan immoo Tran address kan jedhu kan argachuu dandeessa withdraw gochuudhaaf. Egaa withdraw fee isin gaafata fee sanillee boodarra isinitti agarsiisa jechuudha. So duraan dursitanii maal gochuu qabdanii Trankepper Wallet address isaa argachuudhaaf Trankepper Wallet karaa applicationaatiin banachuu qabdan jechuudha. So kanas banachuudhaaf salphamatti dhageeffata kan koo linkii isaa channel kan koo kan Telegram irra isiniif kaa'ee jira. Channel kan koo kan Telegram soofuma rap irra ergisiintanii booda salphamatti ni argattan jechuudha. Linkii isa Trankepper Wallet isa karaa applicationaatiin banamu jechuudha. Trankepper Wallet link application jedhee irratti isiniif barreessee jira. Linkii kana irra kilik gochuudhaan gara Play Store itti isin fudhata jechuudha. Play Store irraa direct isa kana gabbuufattan jechuudha. Trankepper Wallet jedha. Akkuma asirratti argartan hangammaatti nama 100 qofatu buufate. So isa kana gara bilbila keessanitti buufattanii open kan jedhu kana keessa seenuudhaan wallet kana ni banattan jechuudha. Trankepper Wallet addressii argachuudhaaf dirqama wallet kana banachuun dirqama keessan jechuudha. Warroonni kanaan dura Trankepper Wallet addressii qabdan I have already have a wallet jettanii warroonni kanaan dura hin qabne immoo create any wallet jettanii wallet haarawaa banattan jechuudha. Ergasii immoo privacy isaa fi seera isaanii walii galuudhaaf saanduqa kana irratti tick gootanii ergasii immoo continue jettan jechuudha. So ergasii immoo create passcode isinii jedha. Passcode digit 6 kan ta'e kan dagachuu hin qabne jechuudha. Asirratti galchuu qabdan jechuudha. So an kan koo itti galchuu irratti argama. Passcode keessan ni galchattan jechuudha. Amma sira deebiidhaan confirm isinii jedha. Irra deebiidhaan isuma dura galchitan san itti galchitanii jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan backup your wallet now. Backup gootanii wallet keessan deebifachuudhaaf wantoota isin fayyadamuu qabdan asirratti isiniif ibsan. Isaan kanneen keessaa kan barbaadan irratti gochuu dandeessan. Tokkoffaa security phrase dha. Isaan kanneen sadeen irratti tick gootan jechuudha. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Ergasii immoo recovery phrase isinii kenna. Isa kana copy gootanii inni kun egaa dhageeffatan koo tokkorraa kaasee hanga 12 jechootatti fuulduratti argama jechuudha. Jechoota kanneen copy gootan
gootan jechuudha. Copy gootanii yookaan immoo copy gootanii yookaan immoo screenshot gootan jechuudha. Bakka kana ni qabatanii aan already isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota koo copy gootanii erga copy gootanii booda maal gootan jechuudha. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Ergasii immoo lakkoofsa 6 fi lakkoofsa 1 lakkoofsa 7 irratti kan argamu na gaafate. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo lakkoofsa isin gaafate kana kan copy gootan sanarra jechuudha. Lakkoofsa 6 yoo isin gaafate 6 irratti wanta argamu tokko irratti akkanumallee 7 irratti wanta argamu na gaafate. Isin biratti keessan adda ta'uu qaba jechuudha. Jalqaba irratti copy gootan jechuudha. Secret phrase keessan jechuudha. Ergasii immoo dan kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan go to settings and authentication number itti fayyadamaa isiniin jedha. Go to settings irra deemtanii authentication number keessanitti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa isa kana dhaggeeffattoota koo authentication number keessanitti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Inni kunis baay'ee tokko salphaadha. So salphaatti dhaggeeffattoota koo isatti galchuudhaan haala kana walletii banachuu dandeessan jechuudha. Recovery phrase keessanitti authentication Google authentication itti fayyadamtanii haala kanaan salphaatti banannee jira jechuudha. Balansiin kan koo asirratti duwwaadha. Walletii mataa kan kooti banadhee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan. Tran walletii haala kanaan banachuu dandeessan salphaatti jechuudha. Tran walletiin keessan isa sirriin isa kanaadha jechuudha. So dhaggeeffattoota koo salphaatti Tran Keepper walletii keessan banattanii jirtanii jechuudha. Haala kanaan ka application ate jechuudha. So ka application yeroo hundayyuu akkanatti bilbila keessan irratti banachuu ni dandeessanii. Tran Keepper walletii kan koo Tran Keepper walletii banadhee jira jechuudha. Bifaan amma isinitti agarsiisa kanaan yeroo gabaabaa keessatti banadhee yeroo keessa seentan immoo passcode isin gaafata. Passcode isin dagachuu hin qabdan isin jedha jira. Haala kanaan banattanii jirtan. Amma akkamitti baafannaa kan jedhu step lammaffaatti haa ceenu. Lammaffaa irratti baafachuudhaaf fakkeenyaaf adreesii Tran Keepper walletii keessanii isin gaafata. So receive kan jedhutu argama. Send fi receive. Send kan jedhu namaaf erguudhaaf fi receive fudhachuudhaaf. So adreesiin gaafataa ture adreesii san qabaachuu qabna isin jedhee jira duratti. So receive kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo dhaggeeffattoota koo receive kan jedhu irratti kilik erga gootanii booda TRC 20 yookaan immoo Trezor kan jedhutu argama jechuudha. Isa kanaadha jechuudha adreesiin barbaadamu. Isa kanarra kilik gochuudhaan egaa isa jalqaba kanarratti kilik gochuudhaan adreesii kana copy gootan jechuudha. Adreesii kana copy gootan akka hin dogongorre dhaggeeffattoota koo duubatti deebi'ee isinitti agarsiisu irra deebiidhaan erga Tran Keepper walletii banattanii booda ergasii immoo send fi receive kan jedhu ni argama. Receive kana fudhachuudhaaf claim gootee baafachuudhaaf waan ta'eef receive kan jedhu kanarra kilik gootan. Ergasii immoo kan baafachuu barbaadan TRC yookaan immoo Trezor'dha waan ta'eef doolaara waan ta'eef isa kanarra kilik gootan isa jalqaba irratti. Warroonni immoo Tranii baafachuu barbaadan Tranii kana fudhatan jechuudha. So kan baafachuudhaaf deemnu TRC yookaan immoo doolaara waan ta'eef isa jalqaba kanarra kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo adreesii kana copy gootan. Ergasii immoo amma gara walletii kan keenyaatti deemna. Tran Keepper walletii gara Telegram keenyaatti deemna jechuudha. Tran Keepper walletii keenyarra ni seenna. Akkuma asirratti argartan Tran Keepper walletii keessanirra yeroo seentan egaa welcome isin jedha jalqaba irratti wanti isin hojjettan balansiin keessan asitti argama. So isa kana boost gochuu yoo barbaadan boost gochuu dandeessanii asirra baafachuu yoo barbaadan immoo claim kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo doolaara akkuma asirratti argartan doolaara 208.61 kanan qabu. So receiving adreesii asirratti guutinaan jedhee jira. Tran Keepper wallet adreesii kan duratti isa jechuudha. Isa copy goone asirra paste gootan jechuudha baafachuudhaaf. Asirra paste gootan adreesii already paste godhee jira jechuudha. Ergasii immoo pay in the claim naan jedhee jechuudha. Kafaliitii baafadhuudhaan jechaa jira jechuudha. So ergasii immoo pay in the claim kan jettu kanarra kilik yeroo gootan akkuma asirratti argartan pay transfer fees jedha. Transfer gochuudhaaf kafaluu qabdaa naan jedhanii jiran jechuudha. So pay transfer kan jettu kanarratti toonii duwwaa tuqaa 4 kanaan dura ni qaba. So kanaafiyyuu toonii 5 tunaafaa jechuudha. So isa kana kafaluu qaba. Yookaan immoo TRX 100 kafaluu qaba. Akkuma asirratti argartan kanaan dura garuu tokko qaba kan hojjedhe jechuudha. Ofii kan kooti kan hojjedheedha. Inni kun ammoo asirratti duwwaa tuqaa 4 qaba kan kanaan dura hojjedhe. Yookaan immoo toonii 5 yookaan immoo TRX 100 kafaliidhaan jechaa jiru jechuudha. So toonii 5 jechuun doolaara 30dha. TRX 100 jechuun illee doolaara 30dha. So isa kana kafaluu qabdanii isin jedha. So asirratti kilik yeroo gootan direct adreesii keessan asirratti isin fida jechuudha. Ergasii immoo deposit amount keessan yookaan toonii isin kafaluu qabdan kanaan dura meeqa qaba ture duwwaa tuqaa 4 qaba. So kanaafi toonii 4.6 kafaluu qaba jechuudha. So kanas kafaluudhaaf top up kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo gara walletii keessanitti isin fudhata jechuudha. Walletii keessanitti erga isin fudhatee booda dhaggeeffattoota kan koo waan ajaa'ibaa asirratti efficient balance naan jedha asirratti maaliif Telegram walletii kan koo irraa hin qabu waan ta'eef toonii akkanarraa muruu akka kafalu na taasisaa jira jechuudha. Toonii erga kafalee booda immoo salphaan babbaafachuu dandeessa. Asirratti wanti beekuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo toonii jedhame kana kafaluudhaan doolaara asirratti argamu kana baafachuu ni dandeessan. Kan isin gaafatu kafaluudhaaf ammoo toonii yoo filattan toonii irratti kilik gootanii ergasii immoo top up kan jettu irra kilik gochuudhaan walletii keessan kan qabdan jechuudha. Telegram walletii ta'uu danda'a
danda'a Toonkeeper Wallet ta'uu danda'a achirra seentanii ergasii immoo transaction fee keessan xumuraa isiniin jedha jechuudha toonii 5 kana kafalaa isiniin jedha jechuudha riskii fudhattanii toonii 5 kana kafaluu ni dandeessanii jechuudha salphamatti so an already toonii kana kafaluu hin barbaadu maaliif riskii fudhadhee kana kafaluu hin barbaadu jechuudha so isin kafaluu ni dandeessan kan kafaltan $30 dha toonii 5 jechuun $30 dha isa kana toonii kana garuu Telegram wallet keessa yookaan Toonkeeper wallet keessa irraa qabaachuu qabdanii direct bifa nama sin tagarsiisan asirra kilik gootanii claim ka jettu kana kilik gootanii ergasii immoo addressii keessan asirra ni galchitanii isa duratti copy goon ergasii immoo pay in the claim sin jira kafalaatti baafadha sin jira ergasii immoo tooniin kana dura asirra qabu sun duwwaa tuqaa 4 ture asirratti 5 nagaafata TRX takka qaba ture asirratti 100 nagaafata so kana kafaluudhaan salphamatti dhageeffatan ko egaa wanta kanneen kafaluudhaan salphama baafachuu dandeessanii toonii kana kafalaa jira asirra kilik godhaa ergasii immoo addressii asirra naaf fida kan jechuudha kan isaanii jechuudha ka Toonkeeper wallet inni kun addressiin kun so isaan direct top up kan jettu kana kilik gochuudhaan wallet kan kooti wal qunnamsiise kafaluu ni danda'an qarshii waan asirraa hin qabneef malee jechuudha so haala kanaan baafachuu dandeessan asirratti dhageeffatan kun wanta na shakkisiisa jedhee duratti isiniif ibsuudhaaf yaale wantoota lama isinitti himuu barbaada sababni isaas wanta kana kafaltanii baafachuudhaaf direct dhugaa yoo ta'e baafachuu dandeessan hanga ammaatti garuu namni karaa sirriitiin baafate hin agarre sababni isaas maal akka ta'e naaf galuu dide asirratti wantoonni lama na shakkisiisanii jiranii wanti lama maalidha kan na shakkisiise jechuudha dhageeffatan ko tokkoffaa kaffaltii toonii 5 gaafachuu isaaniiti miti kan na shakkisiisaa jiru sababni isaas $1 argachaa jirru sanii oli waan ta'eef garuu wanta lamatu na shakkisiise akkuma sarratti argartan Toonkeeper walletiin verify hin taane Toonkeeper wallet akkuma sarratti argartan jechuudha verify hin taane verify jechuun mallattoo raayitii kan ofirraa qabu fakkeenyaaf Bitget walletiin verify ta'ee jira kanan dura isin badhaasee jira innis $30 oli namoonni argatan jirani $200 namoonni argatan jirani kanan dura akkaataa ittiin baafachuu dandeessa Bitget wallet laayitii irratti isinitti agarsiisee jira asirratti inni kun verify hin taane Bitget wallet announcement channel isaaniitii fi akkanumallee kan Bitget wallet laayitii isa amma qarshii irraa qabu fakkeenyaaf isa kana keessa yoo seen qarshii $1 irraa qaba jechuudha fakkeenyaaf asirratti akkuma sarratti argartan $11.9 dha kan asirraa qabu jechuudha naannoo san qaba akkanumallee toomaa kan kollee asirra baafadhee jira toomaan dhageeffatan kan akkuma sarratti argartan 40,643 yookaan immoo $1 yeroo ammaa kana minizaarii ammaatiin jechuudha duwwaa tuqaa 9 dha jechuudha kan asirraa qabu so inni kun verify ka ta'edha jechuudha akkuma sarratti argartan duratti isinitti agarsiisuudhaaf yaalee jire verify ta'ee jira asirra raayitii qaba inni kun immoo Toonkeeper walletiin verify hin taane channel isaanii illee verify hin taane akkanumallee walletiin isaanii illee verify hin taane kanneen bira ilaalaa cryptocurrency bira fakkeenyaaf paus airdrop baay'een keessanii beektanii hojjedhaa isiniin jechaa verify ta'ee jira Vertex argartan verify ta'ee jira Notepixel verify ta'ee jira asirratti baay'ee isaanii arguu dandeessanii seed airdrop verify ta'ee jira Tomarket verify ta'ee jira isaan kunniin verify warroota ta'anidha inni kun garuu verify hin taane tokkoffaa lammaffaa immoo dhageeffatan kun wanti adda isaan taasisu maalidha Telegram irratti verify ta'uu dhabuu isaanii nama shakkisiisa tokko kanadha lammaffaa immoo dhageeffatan kun salphamatti wanti akka ani shakkinillee na godhu maalidha masarata argartan Toonkeeper walletiin nama miliyoona 6.2 ol qaban asirratti jechuudha karaa announcement channel isaaniitiin immoo 4.9 miliyoona nama miliyoona 4.9 naannoo san qaban so kanneen yoo ilaaltan kafalus rakkoo hin qabu jettan hanga ammaatti wanta adda bahee hin jiru namni hanga ammaatti kafalee baafate hin jiru isaan gara karaa viidiyootiin wanta ibsan jiranii akka haala ittiin baafannullee karaa viidiyootiin akkuma screen irratti isinitti agarsiisaa jiru nuuf ibsanii jiran so riskii mataa keessanii fudhattanii na qarqaara jettanii yoo yaaddan baafadhaadha toonii kana yookaan toonii 5 yookaan immoo $30 kafaluudhaan yookaan immoo TRX 100 kafaluudhaan yoo lakkii immoo riskiin fudhadhu jettan dhageeffate kan ko akkuma kiyya information haarawa eegaatii wanta haarawa yoo jiraate isiniin dhaqqaba namoonni baafatanis online irratti kan biyyoota adda addaa ilaalee jira hanga ammaatti wanta dhugaa ta'e hin arganne kanaaf dhageeffate kan ko mamii keessa nagalchee hanga ammaatti immoo airdropiiwwan yookaan immoo Telegram walletiiwwan sadarkaa kanatti toonii 5 transaction fee nu gaafatanii jiranii wanti kun mamii keessa nama galcha waan ta'eef malee wanta biraatiin miti kafaluudhaan illee riskii mataa keessanii fudhattanii irraa baafachuu dandeessan wanta haarofni yoo jiraate kan isiniin dhaqqabu ta'a. Egaa gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti dhageeffatan kun gabaabinumatti Toonkeeper walletii karaa aappiitiin banattanii egaa walletii sanarratti erga banattanii booda walletii sanarratti kan baafachuu dandeessan isaanis seera isaanii irratti isiniif ibsee ture jechuudha. Egaa toonii 5 san kafaltanii riskii mataa keessanii fudhattanii yookaan kafaltanii qarshii kana nuuf kafalu jettanii itti amantan egaa toonii jedhame san kafaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii akkaataa ittiin baafattan seerri isaanii maal fakkaata kan jedhu
video kana keessatti ilaallee jirra akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Wantoota haarawaa isaan update godhan yookaan immoo wantoota seera qabeessa wantoota jiran hundayyuu jechuudha kan isin dhaqabu ta'a jechuudha tartiibaan wanta haarofni illee yoo dhufe jechuudha. Garuu video kana keessatti akkamitti baafachuu dandeessan isaanii illee leejitiidha moo iskaamara ka jedhu illee hamma tokko shakkii jiru illee isin dhaqabee jira. Asirra riskii mataa keessanii fudhatanii doolaara 30 yookaan immoo toonii 5 kanallee kafaltanii baafachuudhaaf yaalii taasisu. Ergasii immoo isaan yeroo gara waaleetii keessanitti isiniif galchan okay jechuudha. Fakkeenyaaf an duratti isiniif ibsee ture doolaara 215 dha kan hojjedhe isa kana baafachuudhaaf yeroo deemutti doolaara 30 nan kafala doolaara 185 egaa naaf galchanii jechuudha karaa dhugaatiin yoo kan hojjetan ta'e. So garuu doolaara 180 san jechuun gara naannoo qarshii 20 ti. So qarshii xiqqaa miti jechuudha. So wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu wanta seera qabeessa ta'e wantoota baay'ee sarchi gochuudhaaf yaalee jira. Seera qabeessa mitillee wanti si jechisiisan jiru akkanumallee seera qabeessa illee wanti si jechisiisan jiru. So hedduu kanatti jira jechuudha wanta haarawaa update godhan yoo jiraatan kan isin dhaqabu ta'a. Egaa video kan koo kanarraa asirratti xumuree jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabadha. Yeroo itti aanu video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.